Egaa akkuma beekamu hundumti keessanuu ni beektu ingitii haadha Dasii yookiin immoo Dasii kan jedhamtu misatti TikTok irratti beekamtu. Yaa ta'u malee dhugaa dubbachuuf yeroo tokko haadha dhabuu jechuun yeroo ammaa kanatti baay'ee ulfaata. Egaa obboloota koo dhugaa dubbachuuf yeroo tokko gorsa maatii yookiin immoo waan maatiin isiniin jedhan gaafa diddanii bakka hin taanetti eenyu jettanii boodanii gaabbitu. Argitanii ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota taanaan bees kadhachaa irratti argamtanii jirtu bakka jirsanitti nagaan waaqessaniif baay'eetu jecha. Egaa hundumti keessanuu misattii tana ni beektu jedheetii yaada. Yaa ta'u malee amma gadda guddaan itti dhaga'amee haati isheetillee jalaa boqattee yeroo Itoophiyaa keessatti jiranillee anillee misattii tana baay'een taattalaa ture. Itoophiyaa keessa turte haadha ishee wajjiniin haati ishee Abashaadha isheen immoo Faranjiidha jechuudha. Akkuma beekamu Ameerikaa jiraatu. Yeroo Ameerikaa jiraatan kanatti haati ishee kun ijoollee lama qabdi. Ijoollee lamaan dhiiraaf dubartii qabdi. Mijattii tana dhugaa dubbachuu fi bakka baay'ee tokko sodaatti micayyoo tana baay'ee sassatti namnillee miidiyaa irratti yoo ittaasa'u TikTok irree akka dhiistu waan micayyoo tana dhabu natti fakkaata jettee yeroo ishiin dhokattee gara kaameraatti illee hin baane dhokattee ittuma jabaattee akkana baate malee dhokattee yeroo ishiin haasoftu yookiin immoo warroota miidiyaatti himtu inni haasofsiisina giiftillee hin kenninaa fi micayyootii akkanatti ani waan jalaa miidhamtu natti fakkaata akka unqulaaliititti akka laaltu micayyoo tana baay'ee akka sassattu miidiyaatti himtee jechuudha. Anillee dhaga'eetiin jira. Yaa ta'u malee egaa misattiin tuni haalan taaniin oduu umurii ishiin hin geenye gara hin taane gorte. Yeroo kanatti haati ishee boossee bakka gadda guddaatti dhaga'ame. Micayyoon eessatti baati eessatti bakka barumsa isheetillee dhiiste daandii hin taane yeroo filattu osoo ishiin hin beekin marii haadhaa malee isheen haati isheetun noormaalii dhukkubsachuu jalqabdee jedhan. Sababa isheen dhukkubsatteef waan haatuuf namaa gootu yookiin immoo namni namaa godhu gaafa nama biraa dhabde yookiin gaafa haadha dhabde sitti mul'ata. Micayyoo tana gorsitee taa'ii umriin kee hin geenye ati ganaadha gana nama barumsa fixee bakka guddaa gahuudha. Yaada hedduu qabdi haati isheetun jechuudha. Lubbuu ishee amaaruti. Yeroo miidiyaa irra TikTok kanarratti dubbattu egaa misattiin tun diddee hin biyyattee maatii diddee haadha ishee diddee gara mucaa sanii deemtee isa filattee haadha ishee kana dhiistee haati ishee kun baxxaan ittaartee boochee hedduu takka dhugaa dubbachuuf ani gaafa isheen miidiyaa kanarratti boochuu hedduu takka hin boo'e. Haadha ishee jettee haadha ishee kana isa filattee jechuudha. Mucaa san filatte yeroo kanatti aareessanii haati ishee odoo dhukkubsatiin guyyaa lama dhukkubsattee mana yaalaa deemtee achumatti boqattee Itoophiyaa galtee jedhanii. Innaa yeroo takka haalli ilmoon ofii bakka guddaa yoo yaadan bakka waan gadiitti yeroo haftu dhiphina guddaa beektanii isheen amma sammuu isheen dhiphatee seeliin dhiiga ishee dhumee gaafa akkana taatu bakka agalgilootii miccii taate. Har'a garuu itti dhaga'ama. Gaafa nama biraa dhabdu gaafa haadha umurii kanatti biraa dhabdu hedduu takka itti dhaga'ama jechuudha. Waan haati ishee jettoo san diddee osoo fudhattee dhugaa dubbachuuf ilaala. Kanaafuu yaa obboloota koo ani waan tokko waan isiniin jedhu gaafa haati keessan isinitti boosu gaafa maatiin keessan isinitti boo'u wanta isiniin taani tokko irraa gaafa isin gorsu fudhadhaa malee bira darbee hamuudha. Garaa isin nyaataa booda isin gaabbisiisa. Waan garaa umurii keessan guutuu garaa keessaa isin hin baane jechuudha. Isin galee kanaafuyyuu micayyoon tun akkana taate yaa obboloota koo rabbiin dhugaa dubbachuuf
mucayyoon tun amma umurii kanatti ijoolleen tun ganaa baratti ganaa barumsa barataa jiru dahuudhaa kaatee da'umsarraa geesse umurii kanatti jechuudha. በጣም ከባድ kanaafiyyuu rabbi waan akkana kana nu faadhiisu nama maatii ofiitillee gammachiisu yeroo hunda nu taasisu malee nama maatii ofii nutti gaddisiisu nuun taasisini abaarsi isaaniituyyuu hiriiriin isaaniitiyyuu gaarii miti hubachuu qabdu kana jechuudha. Daandii hin taane irraa gaafa sin gorsan daandii sin irraa deebi'aa malee daandii hin taanetti hin deebina. Eenyumtuu yoo mantaan ijoolleen ammaa hin dhageessu nan beekaan dhugaa dubbachuuf ijoolleen ammaa muul ijoolleen ammaa kan maatii qabbaneessitu osoo hin taane kan maatii hammaarartu qofata. Yeroo ammaa kanatti dhaloonni ammaa በጣም ከባድ በጣም dhugaa dubbachuuf takka yoo taate kanaaf garuu immoo ijoolleen keenya osoo ajaja maatii keessanii dhageessanii karaatti naftan karaatti kuftanii tokko amma umurii isaa osoo hin gahin daa'imtumti amma oodaatuni gaafa dhugaa dubbachuuf ani biyya galeetan biyya irraa baay'ee tureen jira. Biyya galeetan በእውነት ቢያንስ waggaa meeqa siniin jedha waggaa biyya osoo hin galin waggaa baay'ee osoo hin taane waggaa 5 waggaa 6 waan akkasiiti ture. Gaafan galu ijoolleen yeroo sanitti ani baachaa ture ijoolleen yeroo sanitti ani xiqqishuu ollaa keenyatti argaa ture. Dhugaa dubbachuuf gaafa na argu isaan daa'ima qabu nan danaggate dhugaa siniin jedha. Baraa kamiin nama tokko lama osoo hin taane ollaa difini gaafa na argu sanis gaafa dhaga'u hundee wal jalatti ilaalu jedheen baay'ee takkan gadde dhugaa dubbachuuf an akkanan zabanni akkanaa kun dura hin jiru eessaa dhufe jedheen dhugaa dubbachuuf hedduu takkan nan ofittiin gadde jechuudha. Akkamitti waan akkanaa kun dhugaa hedduu takka garuu kan nama biraati yoo ta'u bakka baay'ee tokko ani dhugaa dubbachuuf gaafan dhaga'u baay'ee tokko danaggate. Dhaloon namaa dhaloota badaa dhaloota biqaa hin beeku gin akkas ta'eetii jira. Ajaja maatiin fudhatu waan maatiin jedheen hin dhaga'u. Garummaa beektanii karaatti kuuf karaatti hafanii booda gaddeebi'anii ta'u nama gadi saree fakkaatanii deemu. Kanaaf yoo dhugaa dubbachuuf ganama daa'ima eebbifamtuu sii kenne siifaa kennu abaarramtuun yoo mijuu taanaan maatii gugguwaatuma jiraatti jechuudha. Sii galee rabbi ganama ilmoo eebbaa ilmoo maatiidhaaf ajajamtu bakka jirti miti rabbi siniifaa kennu nuufillee haa kennu. Sini galee warri ilmoo hin qabne warri ganaa deessan jechuudha ilmoo akkasii siniifaa kennu. Amala akkasii keessaa immoo wanti isin barsiisuu qabda yeroo jalqabaa daa'ima keessanii dhugaa dubbachuuf waa'ee amantaa ishee gaafa lapheedhaan daa'imti waa'ee amantaa san qabatte bakka biraa laphee ishii seexanni natu. Sini galee waa'ee amantaa barsiisa daa'ima arti qishuurraa kaatee jechuudha. Waa'ee amantaa ishee barsiisa. Malee daa'imti ammaa dhugaa dubbachuuf garam akka deemtu garamitti akka deemtu bataam kabbaadhe. Na yeroo tokko ilmoo nama jibbisiisa yeroo kana ilaalanii jechuudha. Waan akkasiitu jira. Mucayyoon tun illee daandii hin taane irra deemtee haadha ishee osuma boossu osuma gadditu osuma itti gadditu osoo ittiin hin araaramin. Kanaafuu wantiin jechuu barbaadu maatiin keessan akkasin ittiin gaddanii siniin jechuu barbaaditan obboloota kooyi rabbiin dhuguma dubbachuu fi maatii ofii namatti hin gaddisiisin namatti hin qabsiisin bataamti kabbaadidha. Na osuma boochuu mucayyootiyaa jettee osuma boochuu isheen jalaa deemtee barumsa osoo barachaa jirtu Ameerikaadhaa baddee biyya mucaan jiru dhatte achi sabira jirti. Osoo haati ishee boossu osuma gadditu osoo bakka isheen itti yaadde hin ga'iniif akkana gaafa taatu haati isheetillee bataam itti ammaararamtee sababa kanaafi kan jedhamu tokko dhagayeetiin jira jechuudha. Anillee miidiyaa kanarratti yeroo tokko nan argaa hedduu takka waamuu mucattii tanaa haasoftii bakka ani dhugaa dubbachuuf hedduu takka gaddirar baay'ee akka gaddite akka himatti jechuudha. Hin beektu yoo ta'e jechuudha. Inni akkasii maatiin ofii rabbiin nama jaallate namatti hin gaddisiisin na gaarii miti siniin jedha obboloota kooyi. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti turtii gaarii qabaadhaa nagaan naa tura.